waltajjiin maree kutaalee hawaasaa magaalaa Adaamaa fi godina Shawaa Bahaa hirmaachise gaggeeffame. Miseensa koree hojii raawwachiiftuu paartii badhaadhinaa fi mana marii bakka bu'oota uummataatti itti waamamaa mootummaa kan ta'an obbo Tasfaayee Barjigee, miseensa kaabinee mootummaa naannoo Somaalee kan ta'an aadde Helimoo Hassanii fi paartii badhaadhinaa damee Oromiyaatti itti gaafatamaan damee ijaarsaa obbo Namarraa Bulii dabalatee hooggantoonni sadarkaa godinaa fi magaalaatti jiran argamaniiru. Garaagarummaarraa gara oomishtummaatti birmadummaa fi kabaja biyyaalessaatiif kan jedhu ammoo dhaadannoo marichaati. Kattibaan bulchiinsa magaalaa Adaamaa obbo Haayiluu Jallee haasawaa baniinsaa taasisaniin humna namaa gahoomee fi qabeenya qabnutti fayyadamnee misooma caalmaaf yoo hojjenne hirkattummaa jalaa ni baana jedhan. Yeroo dheeraadhaaf gargaaramuun rakkoo keenyaaf furmaata ta'ee ilaalaa kan turree fi kana boodammoo kana jijjiiruudhaan carraaqqii fi dafqa keenyaan oomishaa fi oomishtummaa hunda galeessa ta'e dabaluudhaan biyya keenya diinagdee cimaadhaan ijaaruuf kan itti murteessinudha. Nuti warra osoo qabnu hiyyoomnedha. Dandeettii ogummaa fi qabeenya uumamaa keenyatti fayyadamuudhaan kutannoo cimaadhaan misooma caalmaaf yoo hojjenne hirkattummaa diinagdee jalaa bahuun akka danda'amu hubachaa dhufnee jirra. Hojii oomishtummaa garaagaraa eegalameenis biyyi keenya hiyyummaa keessaa bahuuf gara badhaadhinaatti tarkaanfachaa jiraachuu kaasaniiru. Akka magaalaa Adaamattis yaadamoota akka biyyaalessaatti maddisiifaman, yaadamoota akka naannoo keenyattis kalaquudhaan gadi bu'anii fi haala qabatamaa magaalaa keenyatti jijjiiruudhaan yaadamoota uummata keenya bu'uuraan rakkoo isaa hiikuu danda'u, fedhii waloo keenya fuulduratti tarkaanfachiisuu danda'u, jijjiirama bu'uuraa fiduu fi rakkoo keessa turre keessaa hatattamaan nu baasuu danda'u irratti xiyyeeffachuudhaan yaalii gochaa turree umurii hiyyummaa gabaabsuu akka dandeenyu mallattoolee hedduu arguu dandeenyee jirra. Ilaalcha hirkattummaa keessaa bahuun sadarkaa maatiitti wabii nyaataa mirkaneessuu irratti sanadni marii uummataaf dhiyaateera. Marii gaggeeffameenis yaadonni garaagaraa rakkoolee nageenyaa darbee mul'atan, hanqina callaa guddistuu, piroojeektii jallisii fi kan biroo irratti gaaffileen ka'aniiru. Karaan hojii kun bahuu dadhabee dubartiin karatti dhufteetiin akka hin deemne taatee namni dhibameetiin karatti kaduu karama. Jallisii tana lachuutu yaada keessa galchitanii harkatti qabatanii uummanni kun akka misoomu ta'ee misoomnee boru nyaannee biyyaaf akka oolu. Nu bira dabree maatii bira dabree ollaa bira dabree aanaa bira dabree gandaaf akka oolu lafuma haga qabnu sanittu odoo kana nu gargaartanii nu bira dhaabbattanii nu gargaartanii hin misoomnaa waan gaariidhaa dhimma xaa'oo wajjin wal qabatee xaa'oon yoo gaata namtolcheen nun baaftuu jenne kompostii hojjechuu keessatti akka hawaasatti hanqina qabna. Paartii badhaadhinaa damee Oromiyaatti itti gaafatamaan damee ijaarsaa obbo Namarraa Bulii hanqinoota gama callaa guddistuutiin wal qabatee jiru furuuf mootummaan xaa'oo kuntaala miliyoona 6.4 galchuu himan. Kana cinattis gama vermi kompostiitiin hawaasni rakkoo kana furachuu akka danda'u hojjetamaa jiraachuu dubbataniiru. Gara fuulduraatti ammas kun cimee itti fufaa deemee garuu callaa guddistuu barbaadamu qonnaan bulaa hunda bira baay'inaa fi gosanni barbaadamu waliin gahuudhaaf hanqinooti tokko jiru. Isa akka mootummaatti hubatamee gara fuulduraatti kan hojjetamu ta'a. Isa duwwaa miti garuu akka mootummaa naannoo Oromiyaatti callaa guddistuu keemikaalaa duwwaadha. Wanna kana akka sila walitti keenya naannoo Fantaalleetii kaaftee xaa'oo keemikaalaa duwwaadha waan waliin geenyee fi kompostii keessaa vermi kompostii jedhamu xaa'oo uumamaa raamoo galeessa godhatee hojjetamu aanaa irratti akka hojjetamuuf yaalii baay'ee godhamaa jira. Biyyi keenya maqaa kanaan dura ittiin beekamtu hiyyummaa keessaa akka baatuuf hojiilee gama inisheetivii qamadiitiin milkaa'inoonni gurguddoo argamuu ibsanii kanas itti fufsiisuuf kutaaleen hawaasaa hundi gahee isaan irraa eegamu baachuu akka qaban dhaamaniiru. Itoophiyaa biyya jedhamtuu fi Oromiyaa naannoo jedhamtuu fi uummata Oromoo fi sabaaf sablammoota Itoophiyaa biyya kana keessa jiruu fi kadhaan hin malu. Kadhaan kabaja utuu hin ta'in salphinaadha. Kanaaf uummati keenya bakka hundatti kan jiru kadhaa keessaa bahuu kan dandeenye jalqaba kadhaa dhiisuudhaan utuu hin ta'in yaadama kadhaa jedhamu sammuu keenya keessaa haquudhaani. Rakkoolee nageenyaan wal qabatee biyyattiin nageenya guutuu ta'e akka qabaattuuf mootummaan hojjechaa tureera. Kanas ammoo itti fufaa taasisuuf qaamoleen hawaasaa martii garaagarummaa yaadaatti amanuun rakkoolee jiraniif furmaata laachaa deemuu qabu kan jedhan ammoo miseensa koree hojii raawwachiiftuu paartii badhaadhinaa fi mana marii bakka bu'oota uummataatti itti waamamaa mootummaa kan ta'an obbo Tasfaayee Barjigeeti.
የውጪ ፖለቲካ ያመጣን እርስ በርስ ምንባላውን ትተን የኢትዮጵያ ፖለቲካ ቀለም በዘመናዊ መልክ መያዝ አለበት። አገር በቀል የፖለቲካ ስርዓት እንከተላለን መደመር ነው ስንል ይሄ ቀለም በውስጡ አለበት ማለት ነው። እንችላለን ደግሞ ይሄን በጣም እንችላለን። ትናንት ያየነው ውጤት ትናንት ያየናቸው ልምምዶች ይሄንን ነው የሚያሳዩት። ስለዚህ በዚህ ጀግንነቱ የሚታወቅ ህዝብ በዚህ ጀግንነቱ የሚታወቅ ማህበረሰብ የኢትዮጵያን ነፃነት የኢትዮጵያን ክብር የኢትዮጵያን ከፍታ ለአፍሪካ ተምሳሌት ሆና እንድትቀጥል ማድረግ ይችላል።